Mee akkaataa kanaan dura Wi-Fi koompitara keessan irratti save yookiin connected ta'e software dabalataa tokko malee paaswordii isaa kamitti deebistanii argachuu akka dandeessan waliin haa ilaallu. Jalqaba window erga bantanii CMD jechuun keessatti barreessuudhaan CMD banaa. Sana booda koodii armaan gadii akkaataa screen irratti isinitti mul'atuun barreessaa. Koodii kana barreessanii enter yeroo cuqaastan Wi-Fi networkii kanaan dura fayyadamtanii tarreeffamee ni argitu. Sana booda koodii armaan gadii ammas akkaataa screen irratti mul'atuun irra deebi'uun barreessaa. Koodii barreessaa jirru kana keessatti barreeffama network name jedhu maqaa Wi-Fi amma fayyadamaa jirtaniin bakka buustu. Akka kanaan barreessitu jechuudha. Dhumarratti odeeffannoo bal'aa isinitti agarsiifamu keessaa jecha iccitii yookiin paaswordii Wi-Fi keessanii barreeffama key content jedhu cinatti ni argattu. Waan nu daawwattaniif galatoomaa. Odeeffannoo IT wajjin wal qabatan argachuuf nu hordofaa.